Ashama harka fuuneen daawwattoota fi hordoftoota koo akkam nagaa keessanii nageenyi koo kan jaalalaa fi kabaja bakka jirtanitti sinaadha qabu. Egaan daawwattoota hordoftoota keenya odeeffannoo ajaa'ibaa qabanne isinii dhiyaanneerraa hamma xumura qophii keenyaatti nu waliin turaan affeerraa keenya. Odeeffannoon keenya jajjabaan TPLF yookaan humni waraana mootummaa naannoo Tigraay biyyoota keessaa hanqatee biyyoota alaa daba yookaan tumaa bulte guyyaa edaa jechuudha. Eertiraa daaraa isii kaasaa bulte Itoophiyaa guyyaa kaleessaa akkuma isin beektan Bahar Daarii fi naannolee adda addaa rukutaa turte. Egaan daawwattoota keenya qophii jajjabaa wal fakkaataa qabanne isin dhiyaanneerraa nu waliin turaa isiniin jenna. Namoonni YouTube channelii keenyaaf haaraa taatan immoo subscribe gochuun maatii keenya ta'a. Odeeffannoo qabatamaa ta'e qabanne isiniif dhufnaa jechuudha. Odeeffannoon kun gama TV biyyattiitirraa fi akkasumas BBC Afaan Oromoo fa'aa gabaasaa turan. Akkuma beekamu galgala edaa akkuma beekamutti ka Tigraayin beeytanii hojii isiin irra jirtu halkan eegalte bakka guyyaa rafaa oolte halkan dha'uu bicha magaalota hundaa warroota aaratti qabdu hundaa jechuudha. Egaan akkuma beekamutti TPLF waraana gurguddaadhaan waraana fageenyarraa biyya tokkootti dha'uu danda'a meesaa'ila fi rookeetii gurguddaa biyya Eertiraa magaalaa Asmara magaalaa guddittii biyyattiitti darbanii daaraa daakuu isii afanii jiran jechuudha. Haleellaa kana mootu amma dura himanii turan gaafa Bahar Daarii fi biyyoota naannoo Amaaraa rukutan san TPLF akka jedhetti yookaan immoo hangaa isaanii guddichi Geetaachoo Raddaa akka miidiyaa irratti ibsetti Eertiraan illee haleellaa kana dandamatu akka qabdu beeksisee ture. Sababni isaas Eertiraan michooma Abiy Ahmad wajji waan qabduuf nu balleessuu waan barbaadduuf nullee dursinee sii balleessa ka jedhuun guyyaa edaa hojiirra oolchanii jiran jechuudha. Magaalaa Asmaraa bakka isiin jirturraa barbadeessaa bulan jechuudha. Egaan Tigraay baay'ee tokko dinqii keessa nama galchitee jirti. Ani inumaayyuu ajaa'ibsiifachuu jalqabe. Duraanitti Arabii taa'amma inumaa ajaa'ibsiifachuu jalqabe. Maaliif beeytanii? Humna biyya keessaa hanqatee humna biyya alaa dha'uu dandeessii itti qabdi jechuudha. Dhugumatti waraanni isiin amma dura mootummaa irraa saamte raadariin isii mootummaa irraa saamaa turte humna jabaa ta'uusaa agarsiistee jirti. Amma beeytanii mootummaa Itoophiyaa kana ittiin cabsuudhaaf Eertiraa dhoofti. Eertiraa waan dhooftuuf diinummaa addaa irraan qabdu. Mootummaan kun hanga isaa akka arguu fi ani eenyu akka ta'e Tigreen eenyu akka taate TPLF eenyu akka ta'e agarsiifatuuf irree ofii agarsiifatuuf biyya ollaa Eertiraa rukutan jechuudha. Hin beeytan Eertiraa jechuun biyya gaafa Itoophiyaa wajji wal lola qabdu iyyuu danda'amuu diddeedha. Biyya jabduu biyya waraanan sirriitti beekamtu sodaa tokko malee garuu TPLF daaraa daakuu goote jechuudha galgala edaa. Haalli ajaa'ibsiisaa keessa jiran dhugumatti jarri kun waraana guutee hidhatee qaba jechuudha. Of qopheessanii jiran jechuudha. Amma sodaan jiru maalinni uummanni Tigraayin yookaan TPLFin akkatti TPLFin kun jechuu kiyya. TPLFin kun Eertiraa lafaa balleessuu fi biyyattii Itoophiyaa tana sodaata kamalee barbadeessuu barbaadan kuni osoo Oromiyaattis qajeelee Oromiyaan kan waan tokko ittiin ofirraa qoltu hin qabne daaraa badaakuu taati jechuudha. Mee Eertiraan amma waan ittiin qolatu qabdi, meeshaa ittiin of eegdu qabdi, garuu qolatuu hin dandeenye irra buustee jirti rokkeetti jechuudha. Osoo Oromiyaatti jarri tun isin balleessina nuun jette nu balleessuu akka dandeettu shuur itti amana. Maaliif? Oromiyaan maal qabdi hin beektan hundi keessan uleeyyuu manaa qabu namni kenna. Ulee gaarii yookaan waan raadarii ittiin qolatu dhiisi. Ulee gaarii harkaan qabu. Mootummaa taate xiyyaara yoo fuudhee asii Tigraayin erge xiyyaarra achi asin deebi'u achumatti dhabama ta'a. Biyyattiin haala hamaa keessa galtee jirti jechuudha. Maaliif? Waraana hangana ga'u eega qabaattee humna ofii eega argisiifattee eenyummaa isii erga argisiifattee silaa yoo danda'ame gara nagayaatti waan kana furamuun gaarii ture. Yoo nagayaan hin jiraatin garuu mootummaan Tigraayin nu balleessuuf deema jechuudha. Kun shakkii takka qabaatanaa jiran. Mootummaan humnaa kana ga'u qabu nuun balleessu jettee shakkii hin godhin. Homaa nuun godhuu maali nuu tuffatu ture. Raayyaan ittisa biyyaa akka injifatu maal jechaa ture. Nu akka injifatu haa barbaadnu malee humna isaaniitii ol ta'eera haqa dubbatuuf. Hayni ilaal haqa qaba. Kun soba hin qabu. Namni osoo humna hin qabne osoo duuba ofii abdii wayii hin qabaanne fuudhee biyya ombaan dha'u biyya ormaan dha'u. Namni Eertiraa dha'ee jechuun sammuu keetitti yaade. Eertiraan biyya biraatti. Itoophiyaan biyya biraatti. Mootummaa adda addaatiin bulti jechuudha. Mootummaa Itoophiyaa dhoofte rakkoon qabu biyya keessaa mumkiniin furama jenna. Garuu jarri kun onneen isaanii jabaatu keessa taree Eertiraa rukutuu jechuun biyya Eertiraa biyya ollaa isii rukutuu jechuun mootummaa kana haganatti ni daatu jechuudha. Hagan xurii qeensaa kanatti ida'aan jirtu jechuudha. Haala gaariin tuffattee jirti jechuudha. Kanaaf mootummaan humna qaba jedhee odeessu kana humnoota Oromoo irratti irree Oromoo irratti agarsiifatu san silaa har'a danda'ee Eertiratti agarsiifate. Baay'ee gaarii ture. Guyyaa maal isiniin jedhee ture? Guyyaa kaleessaa jechuudha.
Finfinnee dha'uuf qophii akka qabdu isinitti himee ture. Dubbiin ajaa'iba abbo Finfinnee dhaa jedhanii TPLF odoo eegan inni immoo deemeetiin Eertiraa dha'e ajaa'iba rabbii. Bara Eertiraa sanuu waan xiqqishuun dhoofne. Buufata isaanii guddaa magaalaa Asmaraa magaalaa gudditti akka magaalaa Finfinnee kana jechuudha. Fakkeenya magaalaan gudditti Itoophiyaa Finfinneedhaami. Magaalaan gudditti Eertiraa immootu Asmaraadha. Asmaraa qofaa miti Mitsuwallee yaalee ture jedhama. Hin qotatame malee Mitsuwaa jechuun magaalaa guddoo taate itti aantu magaalota akka Adaamaa kana jechuudha. Mitsuwallee akka dha'u. Amma aboo wanni ajaa'ibaa bar namni sun sila ani uummata akkamii akka ta'e inumaa na dhibee jira. Bar miidiyaa irratti ifaan ifa dubbatanii mee miidiyaa yoo ani sobe miidiyaa Dimtsi Wayyaanee jedhu tokko dhagaa dhageeffadha. Dimtsi Wayyaanee jedha mata dureen isaanii miidiyaan sun kan isaanii televezyiina feesbuuk illee qabanii kallattii mana haasawaan gochuu jedhan san tarkaanfii barbaachisu ebalurra fudhatu yenna tarkaanfii barbaachisu bakka karaatti fudhatu yennaadhaan humnu fi abdatanii humni kun eessaa dhufe immoo jechuudhaaf gilxii jira ifa jira maaliif ifa jira humni kun humnuma duraan Itoophiyaan biyyoota ollaatiin eegduu fi humnuma duraan Itoophiyaan hin qabne jettee abdattu Tigraay gaafa biyyatti galtu fudhatteetu magalte akka waan biyya addatti qabdu barkama Itoophiyaatti jarri addatti oomishtee yookaan addatti bittee isinitti fakkaateef Itoophiyaa makeessa guuratanii gama biyya ofiitti galan gaafa aangoo qaban san maaliif aangoo gurguddaa jira qaba ture mootummaan jira ture hoogganaan waraanaa gurguddaan jira ture walumaa galatti wanni hundi harka jaraa ture gaafa san qabeenyuma Itoophiyaa kana saamanii akka Itoophiyaatti qobatti of ijaaran dhaqaniitiin amma qabeenyuma Itoophiyaa saaman san Itoophiyaan dhaa jiran ollaa Itoophiyaatiin dhaa jiran amma furmaanni maal yoo jenne Isaayyaas hin jala fiiguu dhiisee Abiyyi Ahmad Isaayyaas homaa isan baasu Isaayyaas ta'ufiitti rukutamee jira amma sodaa keessa galee jira Isaayyaas hin jala fiiguu isee humna jabeeffatee humna alaabaa ijaaratee yoo danda'e inni mootummaadha waan ta'eef gargaarsa adda addaa gaafatee jaratan ofirraa qole malee Finfinneen harkaa barbadeessisuu edha jarattiin baalageedha. Ani Finfinneen maan rukutamin malee dantaa isaaniitti Finfinneen rukutamuun garuu nu rukutamuudha waan baay'eetu nu jala abada waan ta'eef osoo Finfinneen hin rukutamne jabaatetiniin humna alaatirraa waan adda addaatirraa bitatee galfatuu qaba Abiyyi Ahmad yoo dhuguma biyyattii san nagaa itti uumuu barbaade yookaan humna amma qabu kanaan ofirraa yaalaa jedhe ofirraa dhoorguu miti waa takka achi deebisuu hin danda'u jedhattiin humna jabaattee jirte jechuudha. Ani yeroo isiin Eertiraa dhoofterraa jabduu ta'uu isii sammuu biyya keessatti argisiise. Eertiraan yaadamu dhaamuun beekta. Eertiraa jechuun biyya jabduudha. Waraanatti jabduudha. Xiqqeenna biyyaa qabaattu malee waraanatti jabdu garuu jarri dha'uun isii baay'ee dinqiin asii ta'e. Kanaaf Itoophiyaan humna biraa barbaadattee yoo Finfinneetti ennaa fi Oromiyaatti enna nu eeyde kabajaan gaafannee yoo nu eeguu baatte immoo Oromoon waan ittiin qolatuun qabu ulee manaan qabu homaa gochuu hin danda'u. Odeeffannoon jiru odeeffannoo akka kanaati. Borillee maaltu akka uumamu kan waliin laallu ta'a jarri rafaa bulaan jirtu. Egaan daawwattoota hordoftoota keenya oduun qabannee dhiyaanne kana fakkaata. Hamma xumuraa qophii keenyaatti nu waliin turuun keessaniif galatooma. Namoonni chaanaalii keenya faaraa taatan sabiskiraayib gochuu maatii keenya ta'a isiniin jenna. Fayyaa ta'a. Horaa bulaa.